Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru Luba Qannoo Galaanin jedhama. Waaqayyo gooftaan maccaa haara sirgaa qaba. Mee sagalee Waaqayyoo dubbisna Isaayyaas boqonnaa 37 lakkoobsa 14 kaaseen dubbisame. Hisqiyaas caaffata sana warra ergaman harkaa fuudhee erga dubbisee booddee gara mana qulqullummaa dhaqee caaffaticha banee Waaqayyo duratti in diriirse. Waaqayyoon kadhachuu jalqabe. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa, Waaqayyo isa kan Israa'el, yaa isa kiruubeel gararraa jiraattu, ati Waaqaaf lafa uumteetta. Kophaa kees mootota lafarratti Waaqayyoo keedha. Yaa Waaqayyoo gurra kee gara keenyatti qabi. Dhaggeeffadhu. Ija keetiinis ilaali. Dubbii Sanaaherib isa inni si Waaqayyo isa jiraataatti ga'isuudhaaf erge kanas dhaga'i. Yaa Waaqayyoo, mootonni Asoor saba kanaaf biyyoo isaanii hundumaa dhuguma balleessaniiru. Waaqayyolii isaaniis ibidda keessa buusaniiru. Waaqayyoliin isaanii kun harka namaatiin dhagaadhaaf mukarraa hojjetaman malee isaan Waaqayyo waan hin ta'iniif namni isaan balleessuu danda'e. Ammas yaa Waaqayyo, mootummootni lafarraa hundinuu Waaqayyo si duwwaa akka ta'e akka beekanitti ati harka isaanii jalaa galuu nu oolchi jedhee kadhate. Ameen. Ati harka isaanii jala galuu nu oolchi jedhee kadhate jedha. Haa kadhannu. Yaa gooftaa daanyaa dhugaa, abbaa murtoo dhugaa, kadhata namaa calluma jettee hin dabarsitu ati. Gurri kee hin dabarsu waan namni dubbatu hundumaayyuu hin dhaga'a malee. Kanaaf ganama suubii kana, ganama obboroo kana sitti iyyanna dhimma garaa garaa qabna waan ta'eef tokkoon keenya dhimma mataa keenyaa, dhimma mana keenyaa qabna waan ta'eef kadhata keenya nuu dhaga'i. Abaarsa nurraa ifadhu. Dubbii jireenyaan nu eebbisi. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin. Ameen. Namicha Sanaakireem jedhamutu daddabalee xalayaatti barreesse namicha kanatti. Xalayaa yaaddessaa jedhee faarfata saaqataa dooktoree tokko dur. Xalayaa yaaddessaa kan diinni qopheessu jedhee faarfata dur. Xalayaa yaaddessaa sana maal jedheetu barreessaa? Mootiin Asoor Laakish akka ka'e Rabshaaqee hangafni loltootaa dhaga'e. Deebi'ee yommuu dhufe utuu mootichi mandara Libinaa rukutuutti jiruu hin arge. Tirhaaqaam mootiin Kush isa loluudhaaf dhufaa akka jiru Sanaahireem yommuu dhaga'e Hisqiyaasitti namoota erge. Hisqiyaas mootii Yihuudaatiin, Waaqayyoo kee inni ati amanattu sun Yerusaalem harkaa mootii Asooritti dabarfamtee hin kennamtu jedhee hin gowwoomsin. Kunoo ati wanta moototni Asoor biyyoota hundumaa godhan
akka isaan raawwatanii isaan balleessanis dhageesseetta. Ati immoo waan ooltu sitti fakkaate waaqayyoolii saba lafarraa warra abboota kootiin balleeffaman waaqayyoolii mandarootaa Goozaan, Haraniif Rezeef kan saba Eden warra Teel Aseer keessa turan isaan oolchaniiruure. Mootiin Hamaat, mootiin Arphaad, mootiin mandaroota Sefarwaayim, Heenaaf, Iwaa, Meerere jedhe. Waan ooltu waaqayyo inni atitti amanattu waan Israa'el na oolcha jettee isa yaadiin abalufaa akkas godheeraani. Seenaan qabaa, taarikiin qabaa. Ani namni dura dhaabachuu danda'u hin jiru. Sin gowwoomsiin dubbii waaqayyoo Yerusaalemii harka koo keessaa oolchuu hin jiru jedheetu in dhaadate, hin fokkore. Waan dur godhaa ture, mootota jilbeenfachiisaa ture, biyya dhaalaa ture, saamaa ture, sana maqaa dhaheetu hankee immoo badduu maaliiti liqimsaa hidheetti dhaadate. Gaada hin firreessaa itti dhaadate, xalaa barreesseetti erge. Hisqiyaas wanta inni godhe yoo jiraate xalaa sana fudhatee dubbiseetu mana qulqullummaatti ol bahee fuula waaqayyoo hafe. Ankanaaf deebii maaliin qaba gooftaa? Ankana deebisuudhaaf humna maaliin qaba gooftaa? Ankana himachuudhaaf eenyutu gurra naaf qaba gooftaa? Ani guyyaa rakkinaaf, guyyaa gidiraa, guyyaatti garagara wallaalanitti si duwwaan qaba. Doorsisaa Sanaakireem ilaali. Dhaadannoo isaan irratti dhaadatu kana ilaali jedheetu kadhannaa fuula isaatti dhangalaasa. Fuula waaqayyootti dhangalaasa. Ilaali xalaa kana. Dubbisi xalaa kana. Ati dubbisi, ati deebiitti kenni. Ati dubbisi, ati deebiitti kenni jedheetu fuula waaqayyootti hadheeffatee mararame boo'e. Eenyu si doorsisaa asiin? Eenyu sitti barreessee si yaaddessa asiin? Eenyu faa sitti barreessee si yaaddessa asiin? Lakkoofsa 21 immoo Waaqayyo kadhata Hisqiyaasiif deebii kennuu isaadha. Ergasii Isaayyaas ilmi Amoz gara Hisqiyaasitti dhaamsa erge. Waaqayyo gooftaan Israa'el isa ati waa'ee Sanaahereb mootii Asooriif kadhatte dhagayeera. Waa'ee isaatiifis kan inni jedhu kanatti fufee jira. Dhagayeera. Waa'ee mooticha Sanaakireem sanaaf wanta inni jedhu kunooti dhagayi. Yaa Sanaakireem, durbi Xiyoon si tuffatteetti, sitti ga'ifti. Durbi Yerusaalem si duubaan mataa sitti raafti. Ati eenyuun arrabsite? Eenyuttis ga'ifte? Eenyu irratti sagalee kee ol fudhatte? Eenyuttis achi ol ija baafte? Isa qulqulluu kan Israa'el irratti kaate mitiiree jedhe. Ati namoota kee yommuu ergite Waaqayyotti ga'ifte. Konkolaataa
konkolaataa koo isa baay'eedhaan gara fiixee tullootaatti ol nan ba'a. Bantii tullootaa Libaanos irras nan ga'a. Gaattiraasaa warra dhedheeroos nan jigsa. Birbirsa warra gaggaariis kukkutee nan balleessa. Iddoo dhokataa isa ol ka'aa caakkaasaa isa gobbuu biras nan ga'a. Boolla qotee bishaan nan baafadha. Bishaanichas nan dhuga. Miilla kootiin lagoota Gibxii hundumaa keessa adeemee nan gogsa jette. Isa amma ta'e kana akkan qopheesse duraan dursee akeeka isaa akkan baase mandaroota kellaa dhagaa qaban akka ati caccabsitu tuullaa kosiis akka ati itti isaan gootu akka ani godhe hin dhageenye. Warri mandaroota sana keessa jiraatan humna hin dhabani, hin yeella'ani, hin na'anis. Akka dhaabaa iddoo bishaan hin jirree keessaa jirus akka marga mana irratti biqilee hin ta'ani. Qilleensi ba'a biiftuu isa gubbaadhaanis hin gubatan. Yommuu ati kaatuuf, yommuu ati teessu, yommuu ati baatuuf, yommuu ati galtu aariidhaan ana irratti dubbachuu kees an bareera. Ati ana irratti waan kaateef sagaleen of jajuu keetii gurra kootti waan baay'ateef ani xiixaa si ursiisee luugama afaan kee keessa nan keessisaa karaa irra dhufte irrattis sin deebisa jedhe. Haalleluuyaa. Itti kakate. Gootatti kakatu Waaqayyoo keenya. Neencatti kakatu. Na oolcha Waaqayyo jette. Na gargaara Waaqayyo jette. Hin dhaadatin. Ana yoo ta'e abaluunfaa, magaalaa abaluufaa, biyya abaluufaa, gaggalaga isheen dhufe namni na danda'u hin jiru. Ati immoo maalummaa keetiif jettee dhaadatte anatti fakkarte Hisqiyaasitti miti. Israa'el hiyyeessa sanatti miti anatti fakkarte. Anatti dhaadatte sababii ta'eef gadi ba'uu keef ol lixuu kee nan beekaa. Lafatti teessuuf lafatti dhaabattu nan beekaa. Luugama funyaan keetti kaa'insi ximbiriirsaa jedhen. Sin ximbiriirsa. Ximbiriirseen gamaan si baasa. Haalleluuyaa. Hin ximbiriirse. Akka macaafa moototaa lammaffaa boqonnaa 7 irraa yaadattu miti. Warra lamxooftuu dandeessee hin deemnetu mandara warra Midiyaamitti warra Sooriyaatti asii achi adeema. Isaan naasuudhaan finxiriiranii midhaan buusanii, horii buusanii, nyaata buusanii baqatanii. Waaqayyo garaa muraatti naqee diina kee ari'asirra. Isa sitti dhaadatu kana Waaqayyo hin ari'a. Isa si doorsisu kana Waaqayyo hin ari'a. Isa sitti barreesse kana Waaqayyo hin ari'a. Isa seenaan qaba, taratiin qaba, seenaan qaba, waan yaadannoon qaba, sin gashu. Na harkaan baatu abaluufaa na harkaan baane jedhee si doorsu kana Waaqayyo sirraa galcha. Garuu ati Waaqayyo wajjin jirtaa rakkoo guddaan isa dhaama. Garuu ati Waaqayyo hojii walii galtaa rakkinni guddaan isa kana dhaama. Karaa Waaqayyo irra deemtaa, yaada Waaqayyo irra deemtaa.
warri keenya akka jedhanii faarfatu. Karaa Waaqayyoo nana deema mana Waaqa koon ola seena wanna godhummoo inni beeka jedhu warri garraamonni suni. Haleluyaa. Wanna godhummoo sitti ani karaa Waaqa koo irra deema halkaniif guyyaa yeroon dammaqu yeroon hojjedhu yeroon adeemu karaa Waaqayyoo irra deema. Ati karaa Waaqayyoo irra jirta. Waaqayyo siif hin lola. Waaqayyo siif hin lola. Namichatti fokkorte kana karaa isheen dhufte irraan si galchaa jedhee hin galche Waaqayyo. Hin ari'e. Fa'i siyaasaan warri si doorsisan. Mana kam keessa jiraadhu baadiyyaa jiraadhu magaalaa guddaa jiraadhu wherever. Eenyu fa'i kan si doorsisani. Seenaa maalii sitti nababanii mataa kee naannessani. Siin danda'ani. Natu xabaqaa keeti. Natu waasii keeti. Natu daanyaa keeti. Natu siif lola. Namni sitti dubbate natti dubbate. Namni sirratti ol ka'e anarratti ol ka'e. Anatu lola naaf dhiisi. Anaaf dhiisiidha Waaqayyo. Salaakireem Waaqa fuuldura afe. Baay'een keenya afuma keenya amma dandeenyu kumbulli lafaa fudhannee dhaabanna malee Waaqayyoof hin himnu. Kumbulli lafaa fuunee mataatti basseessuudhaaf yaadna malee baay'een keenya Waaqayyoof hin himnu lola. Kanaaf lubni keenya immoo dadhabduu loltee mootu Waaqayyoof dhiifnaa Waaqayyo immoo lolee mo'ataadha. Waaqayyo lolaadha maqaan isaas Waaqayyoodha. Haa kadhannu. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos neenca qaraaniyoo ilma kee Yesuus Kiristoos safannoo irratti of kenne sana waan nu laatteef si haa galatu. Utuu of hin qusatiin utuu hambaan godhan bifatiin amma qabu hunduma isaa fannoo irratti diriirsee cubbuu raaree isa nama liqimsu kee nu baase dhiqee qulqulleessee qulqullootaa wajjin tarree nu dhaabsise. Hinkoo Waaqarraa akka qabaannu chaappaa nutti godhe. Galanni siif haa ta'u. Lola nutti dhaadatu lola halkaniif guyyaa fagoof dhiyoorraa nutti dhaadatu. Lola nutti yaa Waaqayyo gooftaa qalbii keenyatti sammuu keenyatti jireenya keenyatti dhaadatu. Itti darbi. Itti darbi. Itti darbi loli. Itti darbi mo'i. Itti darbi yaa Waaqa. Itti darbi yaa Waaqa. Itti darbi yaa Waaqa. Nu harka sassaabbanna. Nu arraba sassaabbanna. Nu miila sassaabbanna. Ati itti darbi gooftaa. Lolee mo'ataansi. Itti darbii nu loli. Warra maaltu narraa qaba sadatti dhaalatu kana iccanna qaban. An jira jedhe. Xabaqaa keenya ani jira jedhe. Waan dhageesseef si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya. Ameen. Garaa keessan gara Waaqatti ol fudhaa eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sin haa eebbisu sin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif haa ibsu sinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessa itti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa naatina elboonjaa Waaqayyo isaa eebbisu jecha asumaan immuun xumuru. Waaqayyo deebii siif laata. Waraqata kee fuuluma diriirsi. Guyyaa gaarii. Arragaun keenya gooftaa jaalala keetii Yesuus jaalala keetii si faarfannaa waa'ee tola keetii gatiyoon barbaaddu maal siif laannaa hundumtuu kan keetii oduu fudduu galannaarsaa keetii oduu fudduu galannaarsaa keetii oduu fudduu galannaarsaa keetii oduu fudduu galannaarsaa keetii.